ergamaa ture bar. Inni biyya lafaa Yaa kana ala Allah. seexannumtu ergamaa ture bar. Ituun kufiniin dura. Ani yoom si gaafadhe kana si gaafadhe ani. Kanaaf isuma Ani si ibsaa seexanni jira bar. ergamaa ture ebaluu ergamaa tureedhaa miti. Eessatti Waaqayyo akkas jedhe dubbate jecha kana qofa naa deebisi. Waaqayyoolii warri jedhaman sun ergamoota jechuudha. Suni waan kanaan wal qabatuudhaa miti yaa Paawol. Achitti kan Dhibbaa dubbatame dhibba wal dura qabata bareedaa Waaqayyo maal yoo miti seete kan ga'ee dubbataa mala jiru. Na dhaga'ime. atamma Kan waan san no dubbataa jiru no no Waaqayyo yoo miti. An kasi gaafadhe kan Waaqayyo dubbateedha. Suni kan ilmaan Qoorah dubbatanidha. Daawiti iyyuu miti. Faarfannaan Daawit boqonnaa 72 irratti dhaabbata. Achi boodaan namoota biraatitu itti guute. Kan namoota biraati. Faarfannaa no akkas 72 miti. xumura irratti ilaali. Ka Daawit achirratti dhaabbata. Achi boodaan kan Solomoon tutuuf achi boodaan kan ilmaan Qoorah. Akkisiin jedhan. No isa miti kaat jechuun hin jallisin macaafa qulqulluu jallisuu yaadaa jirta bar. Maal seete caaffanni qulqullaa'aa hundinuu geggeessaa hafuura qulqulluutiin barreeffamanidha. Dhugaa wanta ta'uuf jiru wanta yeroo sanatti ta'e gara fuulduraattis waan ta'uuf jiru jechuudha. Kanaaf Waaqayyo iddoo dubbate mun kanatti dubbanne jechatti Waaqayyo jecha kana dubbate mun dubbanne. Ergamoon isaa kanaaf fasagadan jedhee Waaqayyo ajaja baase mun baafne. Deebinaa deebisi. already karaa barreessaa Ibrootaa kana ergamoonni Waaqayyo hundinuu isaaf sagadan. Ammati macaafa qulqulluutu namantu bar. Korraaptiidha ammatu Isa ituma kana dubbate evidensiin Waaqayyo dubbatee jiramu dubbatee hin jiru jecha kana. Waaqayyo afaan Waaqayyo irraa bahee jiramu bahee hin jiru jechi kun. geggeessaa hafuura qulqulluun barreeffamee jira. Ergamoonni hundumtuu isaaf sagadan. Isa kanan fudhattaati. Akka macaafa keessanitti jecha kana Waaqayyo afaan isaa irraa baafatee jira. Waaqayyo dubbatee jiramu dubbatee hin jiru. Geggeessaa hafuura qulqulluun barreeffame karaa barreessaa Ibrootaa. Ani kana sin gaafanne gaggeessaa fi wala fakkeessaa sin gaafanneen. No An kasi macaafa gaafanne jecha kana Waaqayyo dubbate mun dubbanne siin jechuu jira. foon irraan dubbatamu kaa macaafi qulqulluun faawundeeshiniin koo macaafa qulqulluudha. Gaaffii tokkoon si gaafadha. Suuraa 471 irratti Iisaan afaan isaatiin ani jecha rabbii yookaan ruuhii rabbiiti jedhee dubbateera. Hin dubbanne yoo ta'e maaliif Iisaatti amantaati? Itti deebite isa kana hunda isaatu baga gaafatte gaariidha. Siif deebisa. Akkis Wal hin qabatee jedhe. waan jiruuf. Ibroota natti fidatte ragaa. Amma ragaan sun si dhibdee jennaan olii gad tattaafatu jirta. Rakkatte No wajji. ragaan nan inni Baguma rabbis rakkise. Akkis hin jedhe. fudhachuu dhiisuun yaalaa gahee Ergamoonni keenya maal isaaf seete? sagadan jedhee Waaqayyo ofii isaatti dubbate mun dubbanne jecha kana qofa naa deebisi. Yalla. Dubbate mun dubbanne yaa Paahol. Maal kun koo already caafamee jira. Silan sii dubbise mirra deddeebi'aa irra bara. Dubbatee jira moo dubbatee hin jiru siin jedhe si gaafachuu jira. La hawla. Akkas jedhanan dubbisamas Waaqayyo ilma isaa isa hangafa waan hundumaa gara biyya lafaatti yommuu erge immoo ergamoonni Waaqayyo hundinuu isaaf hasagadan jedhe already. Jedhe moo jedhe dubbii kana dubbatee jira moo dubbatee hin jiru Waaqayyo? Yaa jedhee jira. Eessatti dubbate bakka san naa kenni. Agaruu. Sii kenne bar faarsaa 97 lakkoofsa 7. Faarsaa irratti Waaqayyo hin dubbanne yaa goobaz. Waaqayyo dubbatee miti. Macaafa keessatti seexanaa jira jettee harreetu jira. Akkamitti Waaqayyo hin Akkadhaan kasi dubbanne? gaafate. Akkamitti Waaqayyo hin dubbanne ta'uu dubbiftu? Eenyutu dubbate Waaqayyo mee Waaqayyo dubbatu naa kenni mee eessatti mee Waaqayyo isaaf hasagadanii jedhee dubbate. Karaa barreessaa faarfataa faarfannaa Daawud yookaan Namticha Daawutiin Daawitii miti faarfannaa 97 kan dubbate yaa goobaz. Ati macaafa iyyuu hin beektu ati. sorry jechuun elaa maal seete no one is perfect dhibbaa dhibba jechuudha except the God who created everything namni perfectii ta'e hin jiru dhibbaa dhibba jechuudha garumaan barreessaan faarfannaa 97 lakkoofsa 7 already geggeessaa hafuura qulqulluun sadan waaqayyummaa tokkummaa keessaa tokko kan ta'een karaa sana barreeffame jechuudha. Isa kana amanteen fudhattu waan ta'eef si dhibuu danda'a. Maaliif Hafuura qulqulluu fi hafuura deemamee qulqulluudhaan deebite isa san bakka Waaqayyo akkana jedhee dubbate qofa naaf kenne. Saatiin irraan xumure. faarsa 97 lakkoofsa 7 97 irratti eenyu dubbate? Waaqayyo dubbate. Waaqayyo dubbate karaa barreessaa Ragaa natti mul'isi ayyee. Waaqayyo dubbate ka jedhu natti mul'isi. kana by faith no amantiidhaan fudhanna nuyi karaa amantii. Amantii siin hin jenne jecha naa kenni siin jedhe malee. Amantiitti dhiisi. Jecha sii kenne bar 97 lakkoofsa 7 97 dubbifnee kan hin jedhu akkas hin jedhu. Dubbisnee kan hin makan. Waaqayyotu jedhe hin jedhu. Gaaffii kun haa deebiseeti. Abboo Waaqayyotu jedhe hin jedhu siin jedhama dubbifnee kan hin jedhu Waaqayyotu jedhe hin jedhu. Already nuyi ko maal seete caafanni qulqullaa hundinuu silan sii deebise geggeessaa hafuura qulqulluun barreeffame jedhanii Geggeessaa ta'u fakkeessaa ta'u ani kana siin hin jenne. Elaa Ani kan fudhachuu siin dhaggeeffadhu gaafanne. qaba. Waaqayyotu jedhe kan jedhu jechaa jechatti naa kenni. Jechaa jecha jiramu hin jiru.
fudhachuu fi fudhachuu dhiisuun gahee keeti. Caaffanni Amboo jechaa qulqullaa'aan jechati qubee qubeetti jecha jiramu hin jiru jechi kun Waaqayyo kan dubbate. dhaggeeffadhu ka caaffanni qulqullaa'aan hundinuu geggeessaa hafuura qulqulluun barreeffamedha. Caaffanni qulqullaa'aan keenya kan jedhu faarsa 97 lakkoofsa 7 fudhachuu dhiisuun gahee keedha. Gaaffiin si Yaa gaafa duraa Amboo deebisi suuraa afur yaa namannana yaa Paawul akkisiin jedhe hin baqatin gaaffiin si jecha gaafate kana jechatti naa Waaqayyo deebisi. ka jedhe jedhu naa kenni siin jechuu jira si eegu jira saati mana irraa fixxasaa. Laa Noo hawla walaa situ quwwata saatii illa fixaa jira mikkoo jechuun baqachaa jirta maaliif baqattaa Alas suuraa afur fuutee tayyib jecha jechatti erga ka Waaqayyo macaafa dubbatu taateeti wedduu caalu maaliif itti amantaree ati kottu afaan koo keessa na dhungadu ka jedhu eenyudha Waaqayyo hojjechuu jira. Jecha jechatti macaafni qulqulluun Waaqayyo dubbate erga ta'e. Amma gaaffii biraatti dabarte inni suni soorgoof sookoo qaba gaaffii kon haa deebisi dura. Amma soorgoot deebite ilaali. An jecha jechatti jettee nan jecha jecha Waaqayyo dubbate naan jettee bar situ naa deebisu jira. Wedduu caalu keessatti kottu afaan koo keessa na dhungadu harma koo gidduu boqadhu ka jedhu kun Waaqayyoodha jecha jecha ka dubbataa jiru. Suni soorgoof sookoo qaba soorgoof sookoo yeroo hin Sunii jedhu fi kun qaba isaa macaafni keessan tokko mamoo gargara. inni kuni maal Macaafni jecha jechatti kan dubbate Waaqayyoodha kottu afaan koo keessa na dhungadu ka jedhu. already ala hin gabaabsina baay'ee yeroo nurkaa fudhachaa jira. Amma yeroo fudhachuun amma sitti beeksise wedduu caalu kaafnaan. No akkas miti barreessa sana soorgoof sookoo qaba waa'ee waldaa kiristaanaatiif kan Amma inni jecha dubbatudha. jechatti Waaqayyo dubbate jennee itti amannaanaan hin jenneeti. Wedduu caalu bira geenyaan amma soorgoof deebi'e. Jechuun waaqayyo ko already soorgoof sookoon dubbatu jaartaati. Jecha jechatti kan dubbate Waaqayyoodha jedhe. Maal gooftaa yesuus ko paarabiliidhaan yeroo inni barsiisu hin dubbifanne waa'ee muka harbuu Dubbisee fudhatee jira kana siin hin jenne jecha jechatti Yesuus dubbatee jira Yesuus dubbate jedhamee barreeffamee jira bakka sanitti. kan limit Ka gochuun Waaqayyo dubbatellee dandeessu. dhaggeeffadhu. Ka Waaqayyo dubbatellee Waaqayyo dubbatee jedhama. Ka seexanni dubbatellee seexana dubbatee jedhama caafni. Ka harreen dubbatellee Maal harreen seete? akkana jedhee jedhama caafni. Maal Siigante seete? harreen illee dubbattee jirti macaafa keessa beeki. Harreen dubbateera dhugaa waan ta'e sanaa dubbate wanta dhugaa ta'e addaa ta'e. Kanaafuu Waaqayyo dubbate jecha hunda isaa maa jettare ati jecha sirraa barbaade. Jecha hunda isaan jenne bar. O'oo ati haasaa qoda micciiraarta bar. Jecha hunda isaa ta'uu hin taane sagalee waaqayyoo wanta waaqayyo dubbatu limit gochuu hin dandeessu. Macaafanni qulqullaa'aan kun maal seete? Ayyee jechatti akkas eegataa'eeti Waaqayyo waan dubbatu maal jedhamee barreeffama macaafa keessa Waaqayyo akkana jedhee jedhama. Akkanuma akkanaa miti. Ilaa dhaggeeffadhu caaffanni qulqullaa'aa hundinuu geggeessaaf qulqulluun barreeffame. Waan Waaqayyo dubbatu macaafa keessatti Waaqayyo akkana jedhee jedhama. Waan harreen dubbatte harreen akkana jedhee jedhama. Waan Yesuus dubbate Yesuus akkana jedhee jedhama. Waan Yohaannis cuuphaan dubbate Yohaannis akkana jedhee jedhama. Waan Zakariyaas dubbate Zakariyaas akkana jedhee jedhama. Waan Isaayyaas dubbate Isaayyaas akkana jedhee jedhama. Waan Salaamoon dubbate Salaamoon akkana jedhee jedhama. Waan Abrahaam dubbate Abrahaam akkana jedhee jedhama. Macaafni guutuun jecha Waaqayyooti jechuu jirtaa barate. Nagumaa mi fayyaan? Alama maal seete atammala maal seete micciiraarta beekta. Garuu gara isa dhugaattan si deebisa baay'ee yeroo baay'ee fudhachaa jira maal seete caaffanni qulqullaa'aan hundinuu geggeessaa hafuura qulqulluun barreeffamee kan jedhu nan si cufasa kana maaliif yoon diteelii galeessi amma kanatti waan nu deemsu natti hin fakkaatu. Suuraa 471 naa deebisi. Isa kana dadhabdee alhamdulillah baga biratti kuftee. No hin dadhabne barsii deebisa ilaa dhaggeeffadhu gooftaa yesuustu hin dadhabne sii deebiseenaan fudhachuu dhiisuun gahee kee dhala amma dhugaa gaafa dhageessu baqachuu hin qabu. Wallahi waan tokko naaf hin deebifne. Amma erga dadhabdee daqiiqaa tokkitti hin dubbatu. Isi ka amma isa sani bira kunna amma isa kana. No already sii deebiseera bar fudhachuu dhiisuun gahee keeti. Abbo ani ka barbaade jechatti jecha akkana jedhu naaf isin jedhe malee. Ati wanni jettu Daawitoonni dubbate jecha Waaqayyoo naan jette wanni Salamoon dubbatu jecha Waaqayyooti wanni ilmaan Qoorah dubbatan jecha Waaqayyooti naan jette faarfannaa 97 Hafuurri qulqulluu Waaqayyo akka ta'e ni amantaa? Ati amma gara Quraanaatti jirta moo gara wannaa jirta isaa? Jechuun isa kana already naan deebifne waan jetteef diteelii moorsii deema dheetan yoo hubatteef jechuu kooti bara akka hubattu hin barbaada. Hafuurri qulqulluu Waaqayyoodhaa miti akkamitti Waaqayyoon ta'e hafuurri qulqulluun? Hafuurri qulqulluu Waaqayyo akka ta'e seeroma boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaaftee yoo dubbifte hafuurri Waaqayyoo si bishaan irra jalqaba waan hundumaa dura akka inni ture. Maal bishaan irra ture jedha maal bishaan irra yoo deddeeme maaltu nu dhibe? Yiznaanna min agabban. Maal yoo bishaan irra deddeeme waaqummaa kenna waaqni bishaan irra deddeema isaa? Hafuurri isa du'aa kaase Yesuus Kiristoosiin du'aa akka kaase amanteetta? Maaltu du'aa kaase? Yesuus Kiristoosiin hafuurri inni Yesuus Kiristoosiin du'aa kaase
nu keessa akka jiru hafuurri qulqulluu sila dubbachaa turte waa'ee hafuura qulqulluu. Hafuurri qulqulluun jecha dura dubbatte seera uumamaatti deebime. Seera uumamaa bishaan irra deddeemaa ture bishaan irra deddeemaa ture maal kun waaqummaa namaaf kenna. Tayyib Yesuus Kiristoos maal hafuurri qulqulluu du'aa kaasuun waaqummaa namaaf kenna. Waaqayyo faana tokko akka ta'e Yesuus Kiristoos dhaqaa maqoota hin jenne. Akkasiin hin jenne du'aa kaasuun Yesuus hin du'aa kan kaase hafuurri qulqulluudha jedhii qabe. Tole hafuurri du'aa kaasuun waaqummaa namaaf kenna. Maaltu du'aa kaasuu danda'a? Namni hin danda'a maal Iyyaasuun kaasee jira, Elsaa'iin kaasee jira, Yesuus kaasee jira, Phexros kaasee jira. Hafuuratu waaqarraa kennameef already isaan nama waan turan jechuudha. Hafuuratu kennameef ka jiru ragaa naa kenna Elsaa'iin faatti du'aa kaasanii jiran. Wannaan illeen Iyyaasuun illee du'aa kaasee jira. Dubbatamee jira macaafa keessatti. Hafuuraan kaasanii. Hafuura Eliyaas irraatti itti darbe bar. Elsaa'itti. Eessatti naa kenni ragaa isaa. Maali kun amma diteelii yeroo baay'ee nu fudhachuu danda'a dhaqees fiduu nan danda'a. Waa hunda yoo muddamtu yeroo baay'ee nurraa fudhachuu danda'a jettaa sana gumuu qabdaati. Waan tokko si gaafata yeroo baay'ee waan si cimuu biraa hubatte yeroo baay'ee namarraa fudhachuu danda'a diteelii isaa. Kan amma yoon cufee tuqeeraa addee dhaqee sii fiduu danda'a. Kanaafuu du'aa kaasuun waaqummaa namaaf hin kennu bira kutika kanuma siin jedhanillee waaqummaa hafuura qulqulluu naa mirkaneessime. Isaan hojjetoota waaqayyoo waan ta'aniif gooftaa Yesuus Kiristoos maal jedhe seeti? Hafuurri illee hojjetaa waaqayyooti. Hafuurri illee mataa isaa hojjetaa waaqayyoo jedhamee jira macaafa keessatti. Uumamadha isaan warra namadha namarraa dhufanii waaqayyotu dibeeni gabaabaadhumatti maqaa hafuurri illee uumama hafuurri mataan isaatu hojjetaa waaqayyoo jedhamee jira. Siyaa kennu ragaa? No. Ragaa sii kenna? Eeyutu? Anatu sii kenna ragaa macaafarraa. Hafuurri qulqulluun hojjetaa waaqayyoo jettee? Hafuuronni kun hundi isaanii hafuurri waaqayyo itti waa hojjetu hundi isaa ta'u hojjetaa waaqayyo jedhamee jira. Isaan sunneen warreen uumaman ta'uu danda'a ergamoota warreen akka abiddaasaaf ergamanii kan jedhu jira. Hafuurri qulqulluun bifa ibiddaatiin hin dhufne gaafa dura gaafa barattoota dhufu. Jechuun bifa ibiddaatiin dhufe jechuun already amma Eliyaas. Kanaafuu ka ibiddaan dhufe suni wanna mul'ata Yohaannis boqonnaa 4:5 irratti hafuura torbatu jira hafuuronni sunniin warra waaqayyoof hojjetan jedhee kaayetiin jira. Bifa guca ibiddaatiin gaafa dhufullee hafuurri qulqulluun bifa guca ibiddaatiin dhufe akka macaafa keessanitti hojii ergamoota boqonnaa 2 irratti jechuudha. Guca ibiddaa fakkaatee dhufe. Sun ko already warra Kiristoos Yesuusitti amananiidha bara hafuura qulqulluu warra fudhatanii raatanii. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hafuurri barattoota dhufe sun warra Yesuusitti amananii hafuura qulqulluu miti. Jechuun isaan ko maal ta'an seete lammaffaa erga dhalatanii hafuura sanaan dibaman. Hafuurri suni warra waaqayyo hojjetu jedhamee jira siin jedhe madan. Warra nama siin gaafanne bara hafuurri hojjetaa waaqayyo jedhamee jira macaafa keessatti. Hafuurri nuyyuu ko bari hafuura qabna bari hafuura lammaffaa dhalanne waa'ee waldaa kiristaanaa dubbata iddoo sanatti waldoota torban yeroo jedhu warra lammaffaa dhalatan hafuura Kiristoos irraa warra lammaffaa dhalatanidha. Laala abbaa akkasii miti mul'atu Yohaannis boqonnaa 4:5 irra qime. Mee baasii dubbisi 4:5. Eeywa maal jedha si fakkaate warra waan guca ibiddaa torbatu achi jiraa jedha. Guca ibiddaa torbanan argee gucni ibiddaa torban sun hafuurota waaqayyoo torban kan waaqayyoof hojjetanidha jedhee dubbata. Maarre inni sun kositti mee bar waldoota kiristaanaati bar. Waldoota kiristaanaati miti ibboo waldaan kiristaanaa guca ibiddaatti hin fakkeeffamne naga qabdaati. Maali ko ati kositu hubachaa jiru. Mul'atu Yohaannis dubbistee yuun beektu jechuudha bar. Mul'atu Yohaannis irra. Natti moo abbaa keetti baate? Namicha